برباد أجمع رئيس الدولة ده أوكي باقي تكلم دوم سجى سلام تا قافل درون درسيخ داوتو تاكل هو ده كده خوجم تودا في وردف تودا كل اليوتيوب أقسم على كل اليوتيوب سبسكرايب لايك شير أنا ما أدري فيديو كده رانا غنى كده ولي يا شماعة في خوجم تودا داوتو تلمون خلص داوتو جتن دبوا جلات يبدأ جلات موبيكم دراما لي في كوميدي أددا إسمه كاتات تري كرو أممو أرا خرجا ديبي جبري كذا هيري وانجاو هيري أنت كذا بكينيا مميو سيكوتي وانيا ديورو هنتي هذا تمام بدو هندي شو أمو بدو كمالي جا اللي هو بلسكي خنا اللي channel إنسان cuma subscribe like share بدو بنتي نادا مرو شو كوبي كم دراما في كوميدي أددا إسمه كاتري أكشمو بلينا نسمبران كورا في ساتو برديكرا tiga hari sebelum. So, يا هلا لا برا يرغيا هكي هذا خانة خيا مبين خراب جلاسا جيم ودارين هذا هل أنا بقول كم كرام جانا بسوي كذا إسمه وافلة والمانو نبينا بقول تجلس سنقاينا أوكي ده وتو تكين جابين نسي جابين دي باي تجاباتين سامي كتيني ولا مرينو سنجانو كتير كاري كلنا كي أمي سيد مرادي هم ده itu. Ega, aja dawat itu kan nyano macam tak. Dawat itu kan kan dawat. Cara nak kena aku ni. Jo isan pun nak. Me isano. Ala kami murti isani jangan kan kerja game tu macam kerja fala berapa. Okey dawat itu kan gavin kenya aku meti jiran wajib terti garis. Jangan. Aye gavin si kana akada hiri wan hiri jetu wan hati ba yoro dekat sibu san akada dev tu au hati ba wan san sudah yani gavin si akada dia bisa ada di dunia aye ajmal kenya magalan bene takrite magalan bene san kesitu fincan yoro sanatti fincan yo sidabe nam takalli khaban kebe yo njir fincan sana kam goda يعني بين تكا بودا بين تكا دايته نماس بيتو افان ديسنس بيتو يروس يوف جاسكا بي اكم تاتا دررتي ان مسلمته داب الحمد لله انجا مال الجنان من المسلمات يروس صلاه نجي هند مسجد ولا كجت بده خلص يروس زانه غير مسجد ديمه ميت سنه مسجدني افاني بي نماس بيجي هند سيتيتي nama gabatu senajam sih, meski tu nama untuk terkini, jadi akit hero salata, pincang ke, salati raha bute, akisip bata. Okey, ajmal kenya, bayi tergel kami gabi wana di uktif, dawat tu kenya nama jitan. Dawat tu kenya, angka pakai khana tirakat, pakai kasiti yorakat, aku mah, ya, namni biar apa kati, ni biar ha, kisah dawat tu kenya redun, nama pakai bermak berwan tiga, raku kas bersani turun, kisah ni biar. Kanap rakos ni format oni tahu yoro merah khara masjid di haju oku khara dia manis bakau na gura ban sebulan masjid gula akas tabrak salan len yoro mandura di akasiti masjid furamte betamu mal khanke ali wan kana yoro biar rabi asli dufu rakos len namudan alhamdulillah kam tahiyati oson takara kade bakam bulu abinin bijitana yana mujira tani khana abjeta warri kasi dabrat heduji namu hedu wani kuname hasos وانا كسيسن يا جماعه كنفن ما جاب هي اسمر ران جابي تك تدبلغا سيبين قبا مغالا كان يسود يمتو انتلتي دبرا تكسي بريدي دبا قرانتي وقت نو بريدي تكاي سن ما فان كيبي كيتا دي بيتا لا انا اكو مداخ يد
waan sun irraa daangeffamee jira. Dhalaan tun ni bareeddi waan akkasii irraa fagoo jira. Waan akkasii irraa waan akkasii kan namni jira. Ni jira ta'a. Biyya keessa amma keessaa bitti jira jira fakkaatti namoota hedduutu jira. Afaan keenyaas beeku afaan bitanaattis beeku. Sani ijoolleen bakka dalagaa bakka hojiifatti wayii yoo bakka naati jaanii duubaan dubbatan. Akkasitti booda as garagaltee afaan mucaa guraasin jettee waan akkanaa saalfatee waan godhoolee biiguu jechuudha. Waan akkanaa jira san booda immoo ifeeguu eegalan jechuudha. Ni jira waan akkasirraa ifeeguun dirqama ta'a jechuudha. Egaa daawwattoota keenya gaaffii deebii keenya kan qopheessaa jirru akkasuma magaalaa Yaman sanarraa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya ajmala keenyaas gaaffii nuti isa gaafannee karaa bareedaa fi karaa filatamaa ta'een deebisuu isaatiif hedduu akkasii galatoomfannaa galatoomuu akkasuma daawwattootaa fi kabajamtoota keenya gaaffii deebii keenya akkuma itti jira nu wajjin turtii gaarii isin jennaa. Eenyumee duraan dursee wal haa barannu eenyu isin jaan? Hayyee maqaa kee? Maqaan kiyya Jadiid Abdallaa nan jedhama. Jadiid Abdallaa akkasuma Yookaan Awwadaa Oromiyaa. Awwadaa Oromiyaa saniifuu achumaanis subscribe like share godhaaf Awwadaa Oromiyaa kan jiru. Hayyee Awwadaa Oromiyaa gaaffii si gaafatu carraadha. Hiree jechuudha. Hireen si gaafatu. Okay, ati biyya alaa deemtaa amma hireen biyya alaa si dhuftee jirti mana ati jirturraa gabbayii xayyaara siinii qofaan seera saniifuu ummaatii irra dawwaliiti ati nan dhallee si jibbeetiin jiraa sin barbaadu jiini gabbayiituma deemii yoo siin jaan ummaatii wanni ati jettu maali? Xayyaarri dhufee na fuudhuudhaaf. Ulaa dura jira. Hayyootii isin fadhi jettu bilbilu. Hayyootii irra dawwaliiti xayyaara kana seenuudhaaf ati nan dhallee ani ilmoo keetii miti sin fadhu sin barbaadu jiini yoo siin jaan. Kamitti jaan? Ummati jaan. Biyya alaa deemu beeku? Narraa ummati jiru. Okey, daawwattoota fi kabajamtoota keenya kan isin daawwachaa jirtan dambeef jaalladha. Akkasuma Awwadaa Oromiyaa haadha tiyya hiddaan haadha tiyya garee isii irraa dhiisee karaa biyya alaa deemurra haadha tiyya naa wayyaa jee. Akkasuma maal jettaan daawwattoota keenyaan maal dhaamsa maal qabdaaf isaan? Warroota akka biyya kanatti deebitan sirri miti koomenti jiran nu barreessaa isin jaa akkasumas salaamata. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan WF Jaalala. WF Jaalala akkuma beekamu gaaffii deebii isaa hin xumuranne isin biraan gahaa jira. Nu wajjin turtii gaarii isin jaa gama gaaffii deebii keenyaa deemna. Hayyee duraan dursee wal haa barannu maqaa keenya isin jaalladha. Maqaan kiyyaa Muhammad Sharifaa nan jedhama. Muhammad Sharifaa akkasuma maqaa biraa ni qabdaa? Maqaa biraa Maammee Baabbilee yookaan Maammee Beestii. Maammee Baabbilee akkasuma gullalleetu anillee kabira dabalatanii qabaa fi isaaf Yookaan gullalleetu. Okay. Akkasuma maamma keenya gaaffii as gaafadhu akka naaf beektu abdii biraan qabdaa? Akka ajaa'iba. Hayyee daawwattoota keenya gaaffii isa gaafadhu nu wajjin turtii gaarii isin jaa na dhaggeeffadhu maamma keenya. Hireedha. Hiree jechuun carraa jechuun waan sii dhufu takka mana kee taasisee qamoo jirta nagayaan waan takka firaa qabuun qabu si dhufanii carraan biyya alaa sii dhufee jira xayyaarri ulaa dura sii dhufee hayi gabba itti deemii garuu xayyaara kana seenuudhaaf haadhatee irra dawwaliiti ati nan dhallee ilmooteetii mitii jiiti ummaatii tana firaa hambisii siin jaan wanni ati jettu yeroo sanitti hatattaba wanni ati godhuu dandeessu maali? Ati nan dhallee asirraa nan dhallee ilmooteetii miti isin barbaadu. Ameerikaa miti jennanii nu raafu bakka haadha tiyyaan akkas duura. Deemsaa kee kana maal? Okay. Waan inni haadha tiyyaan jijjiiru waan hin qabneef. Okay, haati dhuguma waan jijjiiranii takka illee hin qabdu haadha jechuun onnee ifiiti keessa ifiiti qaama ifiiti haati saniifuu mee daawwattoota keenyaaf dhaamsa itti qabdu maali? Egaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan isin daawwachaa jirtan. WF Jaalala. WF Jaalala akkasuma egaa chaanaloota YouTube keenyaatti hundaa'u akka subscribe, like, share godhan akkuma qaba. Warroottan haadha dhiisanii biyya alaa filatan maal dhaamsa? Warreen haadha dhiisanii biyya alaa filatan akkasuma egaa warreen biyya alaa deemuun waan guddaatti fakkaatee bakka irraa dhalate irraanfatee bakka biraa guddisuudhaaf jechuudha. Yaada akkasii warri qabdan kun isin baasu akkasuma egaa wanni haadha namaaf caala addunyaa kana irratti hin jirti hiyyaatu. Dhugaa keeti? Sanumaafuu egaa gullalleetu
Keeto. WF jaalala. Qasaato. Egaa gullalleetu marru show. Waa'ee inni Oromoo Kuush akkasuma egaa chaanaloota YouTube keenyaa hundaa'u nu guddisuudhaaf egaa abdii isinirraa qabna jabaadhaadhaa galatoomaa isin biyyaa. Akka isinillee galatamii. Tole yaa shamaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan WF jaalala akkuma beekamu WF jaalala waa hundaa'u isin biraan gahaa jira waan ta'eef marruu sha'u gaafii irree fuudhaan taane jee gama kiyya waan deebi'eef gaafii biraanaaf qopheessii anaadha mana kiyyaatti wajjin addaan bahu hin barbaadu waan jeef saniifuu nu wajjin turtii gaarii isin jennaa kan wajjin daawwattan mee maal jechuu dhufte mee sirraa fudhannaa. Reefun tana beektaa odoon akkasitti itti yaadini gaafii na gaafattee amma giseen irra deebi'ee ilaalu waayee bultiin biyyaa viidiyoo kanaan diigamuu namatti beeku na deebi'ee. Kanaafuu haadha mana kiyyaa dhiisee deemuu jaalladha. Okay, haadha mana keetii dhiistee deemtu gaafii biraatii si qopheessaan sin jaa. Qopheessita biraa. Akkasii daawwattoota keenya ani haadha mana kiyyaatii wajjin addaan bahurra biyya alaan irraafuu irra naa caalaa jee gaafiin isaaf qabu kanarratti dabalataan maal ni beektaa? Hireen hiruma itti akkuma itti multee jirti. Xayyaariinis waluma dura si taa'u jira. Garuu ummaa teetirra dawwaliiti. Ati ilmoo ani ilmoo keetii miti sirraa hin dalanneen. Nan barbaadu sin barbaadinii ja'ini xayyaara kana seentee biyya alaa si geessinaa yoo sin jaal maalii deebiin ta'e. Tunfaan taree fuulleen qajacaati. Amma darankuu dhuftee tun gaafumaa hin qabdu gaa. Maaliif bikkini inti deemus addunyaadha. Biyya alaati miti biyya feete haa taatu. Ummaatiyyaan garuu sin jibbaa sin fedhu ati nan dhallee jeeni. Ameerikaa miti jannataa Huseen yoo naan jaan hin seenu. Okay, warroottan haadha yookaan jaartii dhiisanii gama biyya alaa deemaniif mee dhaamsa itti qabdu maali? Dhaamsi nan qabu warreen gartee haadha isaanii gartee haala amma jettu kanaan dhiisee deemu yoo jiraate san ilma namaatiin miti san bineensa. Haala ammaatti na gaafatte kanaan gartee. Haaluma kanaan gaafatte. Haala kanaan ummaatti jaasin fedhu biyya alaa deemu jecha ummaatti jaana kana jiru san bineensaan jaan malee ilma namaatti. Okay, daawwattoota keenya akkuma beekamu namni haadha hin jaalanne hin jiru. Bineensiin hundi haadha ni jaalata. Namni haadhaa fi akkasuma haadha malee isaatti namni hin jaalanne hin jiru saniif maruu ta'u irra deddeebi'ee irra isinii deddeebi'ee dhibbarraa dhibbatti haadha xiyyaa dhiiseen deemu haadha mana kiyyaa dhiiseen deemu jee waan ifeessine haayef galatoomaadhaa qophii keenya gama biraatti tuunaa. Okay, galatoomis jaallattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan jala maali? Okay, har'aan tana bittiitti argamnu ganda waa'ee inni Orootti argamna. Gandi keessan akkam ni gahu? Gandi keenya bareeda keessanoo. Gandi keenyaas nagaa. Okay, baga jiraattan bagoo jiraanni nu hundinuu galatoomaan isin galanni keessan hin badin jennaan isuma achumaanuu isaanis. Okay, siree waan jaamu takka jira. Siree galatoomaa isin hin jenne daawwattoota nu hin Ayyee. Ayyee hiree waan jaamu takka jira waan osoo asirraa kun qabne sii dhufu takka jechuudha. Hireen san sii osuma akkana tatteessu carraan biyya alaa sii dhufee xayyaarraa fi wanni hundinuu sii dhuftee jechuudha. Okay, kayya kara biyya alaa deemuudhaan duratti harmee deetirra dawwali. Harmee deetiin sirraan dhalannee ati aannan dhallee sin barbaadu ati sin barbaadinii ja'ii yoo sin jaallu maal jechaan? Duraan dursee gaafitti silaadha. Waan amma yookaan kan ammoo ammatee miti taatee maatii garuu kee biyya alaa yookaan kan ammoo biyya namaa deemuudhaaf harmee kiyya sirraan dhalannee sin jooni itti si yaadu namni kana yaadus ni jiraate si yaadu ni jira jetti si yaadu garuu silaan rabbiin waan jee azaabaa fi jannata keessa jannata seeni harmee ta'e maqaa isiin himatee yookaan ammoo harmee ta'e irraan dhalanne naa jiina hin jeeru azaaba san seenee dirqama itaatamuu qaba malee harmee ta'e irraa kan irraa dhaladde sirraan dhalanne hin jeeru itti si yaadullee yaadu kunneen ta'u. Akkasuma daawwattoota keenya jaalalti inni haadha isaatiif qabu jaalala daangaa hin qabne ta'uu isii nu ibsee jira akkuma beektan. Saniifuu mee warroottan jaartii fi haadha isaanii dhiisee gama biyya alaa deemuu filatuuf dhaamsee itti dabarsitu barsumaan maali? Dhaamsiin hin dabarsudha. Warra biyya alaa filatuuf biyyee fi wanni gaan jirtu biyyittii namaa biyya namaati. Namni asitti harreetis biyya alaa dhaqus harramaa beete. Naam dhugaati. Nama biyyatti dalagatuutu biyya namaa dhaqus dalagata. Garuu ta'ee biyyi namaa gabrummaa lammaffaati. Biyya keetii wanni ati gabroontuun fakkeenyaaf yoo nufi mirgi keessiif hin eeggamin
sanumaan gabroomta garuu biyya namaa gabrummaa afuriin gabroomta tokkoffaa mirga dhala namaa akka biyya keetii sanitti dubbattee waan feete godhuu dandeessu lammaffaa ijoollee keetiin gabroomta ijoolleen kee gisee mana barnootaatiif kana baratan loonii yookiin kaan immoo maal jedhanii karara isaatiin tuffatamaa yoo biyya arabaa taates biyya faranjii taates yoo nama gurraacha taates waan inni qabu asadaffaa ammaasii yoon fi nama wajjin lolte akka biyya keetii sanitti immoo abulutti namni si beeku hin jiru yoon fi nama tokko wajjin lolte nama biyya sanii wajjin nama kudhaniif akkanaan dhufanii situmanii afuraffaa ammaasii gabrummaa sammuutiin jira. Akkasuma kabajamtootaa fi daawwattoota Gullallee Toob kan isin daawwachaa jirtan Gullallee Toobii gaaffii keenya galatoomis hin jenna waa'ee inni yeroo nu deebisuu fedhii fi tuuta keessa galatoomaa. Isinis galatoomaa horaa bulaa akkamitti fufa. Gullallee Toob subscribe like share godhuun dagatinaadha. Gullallee Toob gaafa sirni Oromoo Gullalleetti cabee sirna sana amma dhiyeeffachuudhaaf karaarra jirra. Maqaan kunillee maqaa bareedaadha. Bikki sirni Oromoo itti cabee 90 takka yoo nufi yaadatan bara 1990 takka gaafa chaataraa san sirni Oromoo yookiin kaan ammoo gabrummaan Oromoo nama 27 jala buutee ichitti hayyoonni kayyachi dhufee wal mareetee ichirraa cabanii saniifuu mooraan yookiin kaan ammoo waajjirri Gullallee Tuubilleen waajjirri Gullalleellee haanuu banuu jaa horaa bulaa subscribe godhuun dagatina Gullallee Tuubi. Horaa bulaa na beektan isiniin beeka kan isin daawwachaa jirtan Gullallee Tuubi. Subscribe like share godhuun dagatina. Achuma kana gaaffii keenya ni jira. Duraan dursee Leader Dachaas Abdoo Jaanii maqaa isaa kan biraa dabalatee yoo qabaatee warroota biyya kana jiran maqaa 2 3 yookaan 4 5 qabaachuu danda'anii mee? Okay, Leader Dachaas Abdoo kana daawwatee ati mana keetii see waan takka biraa kuma qabdu mana keetaa hojjeta rabbii na kadhatu. Du'aan takka takka irraa kuma qabdu namaaf kee balamtu jira. Osuma irraa kuma qabdu. Dachaas biyya alaa deemu deemu irraa biyya alaa deemu. Siif kanatti fayyadamii dafi lafaa kai garuu osoo deemni iyyaara hin seenne duratti harmee deedira dawuliiti ati nan dhallee asirraa hin dhalanne nan barbaadis hin barbaadu dohiini yoo sin jaan gachi ati dadhu maal. Asbun waliin haadhatiyyaa jijjiiruu waan hin qabneef kennamillee narraa qaba. Haadhatiyyaa dhabuu hin danda'u. Haadhatiyyaa hedduu jaalladha waan hin ta'eef. Okay, daawwattoota keenya akka asbun jechuun waan jibbannaa takka haadhatiyyaa jijjiiruu hin danda'u. Waan takka anu jijjiiruu hatta jannataan hin jijjiiruu jira. Mee waan biraa. Okay, akkanaan gaaffii deebii keenya nuuf deebisee jira. Itti tokko jenna. Gama biraatiin gaaffiin kun osoo haadhateetii eega dabarteen boodetti gama jaarteetii yoo dhufe jaartii tana dhiisi garuu biyya alaa deemi. Isaan siin jaan garuu wanni isaan siin jaan carraa biyya alaa si dhufee jira garuu jaartii yoo osoo ta'e kubaa fi deemuudhaaf carraa natti qabu jaafa deemu siin jaan jaartii ta'e deemu malee. Kuni bakki isaan itti rooba jannataa miti. Haadha mana biyyaa si dhabuu hin danda'u. Narraa haftuu yooniin haadha mana biyyaa fi siin jira. Akkasuma abbaa fedhii utaanaan jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya namni jaalala haadhaatii fi jaalala jaartii hin qabne hin jiru jaa nu beekaan sin jaa saniifuu achumaan daawwattoota keenyaan nageetti daawwattoota keenya waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa jennaa bulaa horaa jiraadhaan isiniin jaa galatoomaa.